Tole nagaan waaqejjira taasisanii faabayeetu barattoota fi hordoftoota miti channel akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqeessinis baga nagaa keessan taatanii egaa warra reefu gara miti channelitti dhuftan nooraa baga nagaan dhuftan welcome saniin jedhee jira akkasuma warra durturtan baga nagaadhaan turtan jechaati arramoogaa qabadhe kana isiniif dhiyaadhee kirrii irraati akkamittiin akka wanta kana hojjechuu dandeenyuun isinitti argisiisa jechuudha maalidha jettaniitiin maamtu amma isin kuni maal fakkaata egaa kana akkamittiin akka hojjennuun isinitti argisiisa egaa viidiyoon kun jalqaba kan isin bira ga'ee miti channel subscribe gochuun dagatina akkasuma like gochuudhaan jaalachuu keessan naaf ibsuun dagatina jechuun barbaada akkasuma yaada qabdaniif gaaffii qabdu jiraate waan sirreessullee koomentiin barreessuu dandeessu jechuutiin barbaada waliif immoo share godha isiniin jedha egaa kanan qabadhe dhufe gaarraa akkuma argitan kana Hammattuu Harmaa jedha akkamittiin akka hojjechuu dandeenyu jechuudha gaafaan gabaarraa bitamuu irraa akkasiin ofii keessanii akka barbaadaniittiin hojjetachuu dandeessu egaa isinittiin argisiisa na waliin taasisan jechuutiin barbaada jalqaba wanti nuti gochuu qabnu kirrii qopheeffachuu qabna akkasuma kirooshiin barbaachisa kirrii qopheessadhe kana al tokkoo fi nani guduunfa jechuudha akkatiin al tokko qofaan nani guduunfa egaa kana sirriitti agarsiisuu nan barbaachisu hin beektu waan ta'eef isin warri dhooftanii warra reefu haaraa bartaa yoo ta'e malee jechuudha sanii booddee wanti nuti gochuu qabnu hin dhoofna jechuudha kanaan 20 dhaye jechuudha 20 fo'anna jechuudha tokko dhayeen jira lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal xiqqoo fuudhin kiyyees furdaadha kiroofiinis furdaadha waan ta'eef baay'ee mijatu kun amma 20 dhayeen jira jechuudha sanii booddee hindeeffannaa tokko deeffannee si'a lama 20 irratti si'a lama deeffannee kan biraa jechuudha deebinee akkana goone as Sani argachu biji sani garu makerala nama forin kabu gansire gatu chaljala jannani bibiratu arkake mallepta wangari sansurta sirkahin kakalato kennite singambeto Hindu bahasa keessa tahu kamu jechuudha keessa deeffannee amma xumura garaa Jangan fakkaatu dhoofna jechuudha egaa 20 dhayee xumuree jira jechuudha amma wanti gochuu qabnu iddoo kanatti si'a 4 deeffachuu qabna tokkicha deeffadheera waan ta'eef amma as keessa kadhummaa xumura isaarratti 3 deeffachuun qaba jechuudha ammas keessa Boca al pasativo, boca viral.
siya lama xiqqoo ishee oolchuu qabna kunna lama deeffadde lama tunaaf jechuudha. Ila keessaa nyalawee jira dhiigaa maddu kanatti dandeeffadhan naganaayi xiqqoo firooshii furdaa waan ta'eef kirriinis furdaa waan ta'eef walitti baay'uma hin mijatu walitti jechuudha. Ahootee fadira waan ta'eef kan booda asittan deebi'e jechuudha ammoo akkasumatti deeffadha jechuudha. Bifa kanaan ammasitti dhahuun qaba jechuudha. Ammasitti dhahuutti egaa kunoo amma kanaan ga'ee jira. Kana booda wanta nuti gochuu qabnu deeffachuu qabna jechuudha. Duubatti deebina ammoo. Sanii booda wanta nuti gochuu qabnu as waraanuu qabna miti sila akkasitti waraanuu qabna keessas keessa baafachuu qabna ture garuu akkas gochuu hin qabnu kan nuti gochuu qabnu daalacha maal akka ta'e hin beeku garuu kun as keessa jechuudha. Asinas deeffannee iddoo kana keessaa waraana jechuudha. Baay'ee mul'achaa hin jiru garuu akkasitti. Egaa hunda isaa keessa miti tokkotti keessa kan nuti baafannu jechuudha. Tokkotti ishee keessa kan nuti deeffannu.
asirraan hin mul'ataa jechuudha xarjiin tokkichi asiin karaa sirraan akkatti Gammadoo kanaan keenya jira asitti immoo maal gochuu qabna gizee afurdeeffachuu qabna jechuudha asirratti Maamaleeffadhee lammataa immoo kunuunfadhee sadaffaa jechuun kun kan booddee lammataa akkuma duraattiin as keessa deeffanna jechuudha. Akkasumatti roobni as deebi'aa jira jechuudha ammas Egaa finnes hin deemnee jira jechuudha amma immoo wanti gochuu qabnu asirraan jechuudha. Asirraan asii wal deebinee immoo naannoo dhufna asirratti dhaabanna. Asuma wal deebi'aa deemu jechuudha bakka xumuraa egaa geenye. Zeelama deeffanneetu amma immoo akka duraatti tunte normaal mamma keessa deeffachaa deemna. Dura kanan dudduubaan deeffachaa turee fi kunoo akkattiin bifa kana sarara kana nuu kenna jechuudha. Tun akkattiin tokko duubatti hambisee tokko fuulduratti hambisee keessa deeffachuu baadhee sarara akka kanaa nuuf hin kennu jechuudha. Kanaaf amma immoo akkanumatti normaaluma jechuudha akkuma daanti deeggaa dhofnutti akkasumatti keessa deeffanna jechuudha. Hamma immoo asii olii gaafa deebinu gizee dudduubarraan deeffannu malee gizee karaa fuulduraa deeffannu normaaluma jechuudha kan nuti dha'aa deemnu. Kanaaf normaaluma isaa ta'ee asii olii deebi'aa hin jira jechuudha amma kanumarraa sinanii.
Wakoligi chuda enyo kansi pakatu. Wakoligi chuda enyo kansi pakatu. Orgo mege sangale pamto, orgo mege sangale pamto, orgo mege sangale pamto, orgo mege sangale pamto. Wakoligi chuda enyo kansi pakatu. Wakoligi chuda enyo kansi pakatu. Orgo mege sangale pamto, orgo mege sangale pamto, orgo mege sangale pamto, orgo mege sangale pamto. Kala parra, bineensi dankala, nyaata isaanii argachuun biyyi isaanii garuu makeelaala. Nama horiin qabu, dansiin eeggatu, jaljalaa jennaanii bibiyyeerraatu. Harka kee hin mul'ifta, waan gaarii isaan soorta, sirkaa hin kakallatu, kennitee sin gaafatu. Amammoo as keessa si'a fuulleeffanneetti. Silaama akkasumatti foonne. Wakoligi chuda enyo kansi pakatu. Wakoligi chuda enyo kansi pakatu. Orgo mege sangale pamto, orgo mege sangale pamto, orgo mege sangale pamto, orgo mege sangale pamto. Ittiin ammas sigidee deebi'aa jira jechuudha gaaddoo kana keenya. Bifata kan argachaa jira jechuudha. Egaa xumuree jira jechuudha. Amma diima bichaan naafee amma naan ga'ee jira jechuudha gaadha'ee tooyyii. Amma kana kirrii hadiirraa kunneetu diimaadha itti qaxxalachuu qabna jechuudha. Naanneffachuu qabna kan maggaa dhoofnu kana. Kanammoo illeeffachuu qabna kirrii sadii kana maaliif guduufuun barbaadu jechuudhaani.
Kun egaa naannessee xumuree jira jechuudha kana kirrii diimaa amma wanti gochuu qabnu erga naannessee fidee isa xumuraat jechuudha. Amma egaa wanti gochuu qabnu asitti afuran bifachuu qabna. Erga diima naanneffannee finne 1 2 3 4 asis kanas finneetu 4 arfaffaarraa kana jechuudha. Kana deeffannee al tokkos keessa Sani booddee kana finnee jechuudha. Isa kana 1 2 3 4 isa kana keessa deeffachuu qabna jechuudha. Al tokko erga isa dhumaa jechuudha. Amma xumurre hamma ambiraatti dabalanna jechuudha. Isa kana tokkicha irraa kutuu qabna gaa kirreen bira dabalachuu fi diimaa lamata jira tokkicha hambisne tokkicha kutuu qabna jechuudha. Kanasumatti dhiisineetu amma wanti nuti gochuu qabnu isa kana deebineetti dhoofna kirrii gurraacha asirra naannessuu qabna jechuudha. Amma asitti kirrii gurraacha finneetu itti qaxxalanna jechuudha. Itti daballa.
sadi dheeraa arfaffaadha kun lammaffaa irratti jechuudha. lammaffaa irratti sadi ammas lammaffaa irratti jechuudha. sadi dhufneetu lammaffaa keessa deeffanna. sadi tokko lammaffaa dhufu al tokko qofa deeffanna jechuudha. dirribii dhanatu hin ta'in qeenxeedhaan jechuudha. tokko lama sadi finni lammaffaa keessa akkattiin deemsisna jechuudha. hunduma isaayyuu asirraan ga'ee jira jechuudhaan isa kana naannessee fideera. walakkaa arga keenya amma dura sadi sadiidhaan ture amma immoo afur tokko lama sadi afur achi as deeffachuun qabachuudha. ammas tokko lama sadi afur amammo tokko lama sadi afur Haxaalamu sadi naum tokko darbine lammaffaa keessa deeffanna jechuudha. Egaa maxxumuree fidee jira jechuudha. Kanaaf kirrii gurraacha asuma irratti naabaa irraa kutuu qaba jechuudha. Kirrii asitti amma jechuudha. Kunoo xumuree jirra. Kanaaf irraa kutuu qabna jechuudha. Kirrii gurraacha akkas deebisnee keessattiin deeffanna jechuudha. Kirrii fuuldura waan ta'eef baadaa miti jechuudha gaa.
kirrii diimaa si qabnu sana finneetu maal goona kan akkanaa dhaachuu dandeenya kan akkanaa dhaabuu qabna jechuudha. Egaa dheeressuu hin dandeenya gabaabsuu hin dandeenya kana ani filannoo kotiin kanan dheessin immoo filannoo keessanitti gad dheeressachuu illee dandeessu yabbisuu illee dandeessu gabaabsuu illee dandeessu jechuudha kana caalattiyyuu. Sadin jechuudha kana sa'i fideemas marsaa sagaaraa dhufu keessaa deeffanna jechuudha. Egaa argan iddoo kanaan geetti xumuree amma immoo finyoo dhaachuun qaba jechuudha. Kana dhaachuus nu hafa jechuudha. Egaa kana amma isa kana qofatu nu hafa jechuudha. Kanaaf kana dhaachuuf immoo finyoo fo'achuu qabna jechuudha. Egaa kun dha'ee jira jechuudha. Finyoo amma isa kana hanqixxaatu dha'ee jira. Isa irratti immoo as deebisneetu an akkanaa dhoofna jechuudha egaa. Achitti deebina jechuudha amma. Sadii jechuudha kan naachuu qabnu dalgee isaanii. Asittis immoo sadumarra darbineetu keessa deeffanna jechuudha. Egaa akkasittiin amma iddoo kana ga'uttiin dhaa'uu qabna jechuudha. Egaa dha'ee xumuree jira fidee asiin ga'ee jechuudha. Amma kanaaf irraa kutuun qaba jechuudha. Kana caala xumurre waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa kanas keessa deeffachuuti qabna jechuudha. Amma waan ta'eef
asirratti qabattoo isaa bichaatiin waafa jechuudha wal qabsiistuu iddoo kana kanas immoo asirraan dha'uu dandeenya akkasumas immoo kobaatti dhoofnee finnee keessa gashachuu dandeenya akkasittiin jechuudha kobaatti dhoofnee jechuudha finnee as keessa baasna jechuudha isa kana keessa kana finneetu keessa baasne akkasittiin finnee itti godhanna jechuudha ala kanaani kanas karaa siraanis akkasumattiin finnee itti godhanna kana booda xumuramee jechuudha gaa waan daawwattanii fi waan ilaaltanii waan irraa barattanii fi galatooma Ini channel demo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha akkasuma waliif share gochuu hin dagatinaa akkasuma like gochuus yaada qabdan comment barreessuu hin dagatinaa nagaa keessan taa turtii yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha egaa nagaa keessan taa Akarra hundaan duubaan ta'uu yoo noobse waan argaa.